Oleysaa fi obboleettiitti kabajjiin jiraatan amantiin uummata Oromoo akkana geggeessitii jechuudha. Nama shanii himtii mitiire eenyu faan eenyu akka gurguru. Garaagarummaa amantii keenyaa fi amantii biraa hoggaa jennu nama bitanii namni gurguruu keessa jiru amantii biraa. Jira moo? Jira. Amantiin keenya addunyaarra nam shan jettee waan beektu. Waan beektu. Akka wadala har'eetti magaalaa geessitee nama waan hin gurgurreef. Isiin nama gurguraatu kurteessa dheeysa akka bultuuli. Isiin nama bitaa turteessa noo eeysa akka bultu. Jechi gaadhala namaa namuma akka keeti sagantaatti baafatee akka bitamu akka gurguramu hundeesse barreeffama san gubbaa jirti amantaa biraati. Bakki sun eessatti addaan qabamee kitaabni sun eessatti addaan qabamee akka baramu. Dachiisana gubbaa moo jalaan adiiro. Egaa sagantaan sun barreeffamtee jirti miire. Nama bitanii nama gurguruutu barreeffamee irra jira miire. Amantaa teenya sanirraa sawwaan balaaleffattu. Dilli namaa kun egaa waan kana eega hubate. Kitaabni sun eessatti ol baheeti. Eessatti ol bahee baramaa jechuudha. Bakki hundi teenya gaarii jirra. 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 Saniifuu ummanni Oromoo dammaqe. Ammallee dammaqa. Xixiqqaatte jechuun mixiinuu lafarra dhuma yaatii dhiire. Akkuma mixii taanee kakunne ammaan tana ol dachaanee guddannee hagana gaggeenyaa miire. Amma eenyu nu danda'aree wili. Amantaan teenya amantaa addunyaa tanaaf furmaata fiddu ta'uudhaatu mul'ataa jechuudha dhala namaa waan beektu. Ifakkaattu? Isumaa uwwisa? Amma barii sa'a lama hayyee. Warra nama bitee gurguru san eegatti dhiite sa'a sadiiqa. Mootummaa kana keessa lafaa kaatee mootummaan hayyama akka amantii biyyaatti waan nuu kenneef amantii amata dheeraa kana turte sanii wajjiin har'a wal qixxaattee akkatti harka gubbaa kaayattee jirtii jechuudha. Kanaaf galatoonfachuun hin barbaachisu ure. Namni karaa dheeraa deemu suutuma deemaa beek hin fiigu. Galatoomaa waan dhaggeeffattanii. Bishaan kanatti bishaan. Bagata bahaadhihaa walitti qabamtanii yaadannoo rabba Oromoodhaaf tajaajila lafee keenya duraan irraan kutamtee turte lafee abbaa ofii wallaaltee dhaloota abbaa wallaalee ture har'aa tana abbaa ofii baree habbannoota lafee alaadhaaf haasa'aaf hoolaaf manni Oromoo biyyattii lakkifate waliin manni Oromoodhaan biyyattii lakkifate abboonni keenya qasqalee biyya gamaa fi gamanatti gurguraa ture qaama taskaarraa dhaabbataa qaama tuuturaa dhaabbataa waan kun lakkisanii namni waan namaa mana namaatti gala waan inni xiqqaatu waan xiqqeenyi isaan beektuuni har'a mana keessanitti deebitanii yaadannoo rabba Oromoo turgu hundeessan gurguddaan dha'aa isiniin ga'a.
sinaataa susun jecha ani maqaan kiyya dagalee abdiisaa haalo'o harargee lixaa harargee bahaatti dhaloonni kiyya bira achitti dhaladde waan ta'eef harargee lixaatti haga ammaa jiraachaa waan ta'eef ammallee achuma waan hin jiru amma oromiyaa akkasumatti wal bahee waan hin jiru nama hunda akkatti rifeensa wallaalle akkatti natti tole hedduu ta'e saaniifuu badala gaafuuf tamuun isin hunda jaalaasee biyyoota warra abbaa oromoo xiqqaattee guddatte gurraa fi ijaa fi harkaa fi miilatti dibamuun Jika barbaachisu irratti wal qabnee akka mataatee miisanii jennee horaatu waa duraadha. Nagaan ooltanii baga nagaa wal kureeti amma dura of barsiisan kuni maqaa isaaniitii fi baga siniin gaheedha malee qooda hojii isaanii isinii waan beeksisan hin seenu. Mormatu dhagahin waa'ee hojii biyya tokkotti dubbatanii garuu itti gaafatamni isaanii gammachuu yoo takka fakka waan nama dagachiisuu dandeessi. Gaggeessaa koree barnootaa kan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yaa'ii waliigalaa yookaan hundeessitoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa filatanii jechuudha. Kanumaan inni itti gaafatamni isaanii isin beeksisuu barbaade. Ministeera barnoota addunyaa kanaatis ni jedhamu. Amma namtichi galgala dhufeeti akka keessatti dhufeeti gara galgala sa'aatii deemee yeroo jirtu gara bariitti waan hin jiraatini irra barii haa burtee jechi gara bariitti jiraate gaa'e irra barii haa burteeyya saniifuu akka jedhan deebitaadhaan gahee waan hin jiru irra dhufa amma dhufnee jettu amma dhufne maaliif wageessan amantii warra waaqeffataatiin wageessanii isin kun isin waaqeffatoota amantumaafi wageessanii akkuma walii galaattuu waan ibaa keessaan qabdanga amantii qofa ammoo walii waaqeffataa amantii keessan akkamitti yoom dhageessan waaqeffataan amantiidha qaba waaqeffataan amantii ni qabaa dhageessanga isinii himamte ittanuma isinii himamte sinin adda isinii baasaan gadeetu qabxii digdamaa jira gurguddoon isiidha achi jalallee ni jirti dhabbiniis qajeelfamni garagaraa baay'ina kan dhaloonni oromoodhaa qabu kan oromoon qabu kan gadaan oromoodhaa qabu galma guddaa jedhan galma gaa oromoo jedhan akkuma mana masjiidaa jiru akkuma beeta kiristaana jiru galmi gaa oromootii fi manni maqaa dhabe lamaan san bolaa jechuu hiriya iyyaan beekaminam afaa kiyya kana beektu seettu amma isinii galaasudha waaqeffataa ta'uun iftahuudhaan akka jennee lakkoonyaa iftahuun eera uumaati waaqeffataa waaqasaa kamilla waaqeffataa dhala namaa beekamilla waaqeffataa waan jiraallee ni beekamille ittiin bulmaanne waaqeffataa eegadaa oromooti soddoma umaambaa Jaka Alaba, Era Bagada, Gata Bagada, Lokan Sapu Bagada Yama, Raga Bagada, Thailand Adunya, Thailand Iba, Thailand Avanta, Thailand Dino, Wakitu Mari Rami Berti, Jaka Boyeta Dinaki,
يا كما كالاغا يا كدي بيتكا يا كدن دتورمو دين كما جرامي أتيني سبتيتان أدرا أبني دياني دين كما سلوكم كاين دين كمي توكو باتيو تنكا بندلي تنمو إنسا داتيكني أتيجي إذن Samannya bilang bulan ajaibah. Umatnya orang muda, animal, Arab itu dia kan lerin tahan itu aja. Agar dia kata kau mau don, wagi jaga isara betul tidak ada yang mereka dia kali. Mana sampai cawan iyanin kabeh warna Israel itu tadi mana. Sadimu macam tu kan. Umatnya orang muda sedang Islam kaman sedang wahai kalau nama wande kan. Aci kupat apa jadi kerja semua bereda bertujuh. Sadimu, sadimu jadi lebih dari umat orang muda kita ni dua ambar dia cakap kan. Walau ni ciri nama dalata. Ni pula jenah tadi maaf Abdullah Tuhan. Maaf Tuhan. Tapi maaf kau. Apa tadi maaf Abdullah apa di jenah enggak ada ni ambil jangan najib lagi amat. Kami bayang darah apa. Tapi maaf kau di jenah tadi Tuhan barat. Tak. Kahori kampujan lama takkan baik pujian kaburat apa warni kisani gadari warni negara kabujan kawarin buku bangkam negara bahasa bangkam lihat tulisannya tapi maaf kabutana lalat pujian mereka kena raf terokam tadi dah. Kali kita ada di berada di Sangimban. Acik boleh hilang. Sama makai tahu, sama macam beg. Dan tahu punya sedih pandai dan pandai dah. Hei tahu tadi beg tu sibu. Jinjat tu bernota. Wahana Rabbi kan jauh. Harap bisa yoni karena mau maafuran sampai hutan. Kalau bawa kasih dia tinggi saya berada ni. Kawan lah abba orang wahai dalam nama ambil. Ilmu tu nafas balla entah kata nafas. Balas tali. Baik jangan punya kedaran si bagi ada bila punya kedaran bagi aku balik akan mat ia jenis alam anjani. Odo nama adam pemulin dalam nama wantai. Nafa balaj ani wal fuqaniyat balam pun gaya ada hekat dah. Isa hayati itu isi bal asam fude egan lo itikot aja tu garaj Islam. Garani si भैया रवानी है यो जाता के कहीं चलती नहीं है इल्मों से चलती तो भैया में है एक गन्नो ओदो भैया ओदो नाम नहीं देखो उम्मने ओरो भैया नहीं उनकी तो ये ना भसन nama bujang abe itu उनकी से garasi desa गन्नो बर्बादा भी garasi desa ini memang akan diulang lagi. Gara Israel dan lu akan agak punya sungai akan alpuye. Gara bayawan kamu ni dari sini le. Ilmu saya juga dari sini. Warga jahaginan berbapa. Dah kamilat kami wafit kamilat ada. Kaisan kami lori. Ada abde bapa kaya tulus. Gara Israel bahasa ni. Akan bertugas seni itu mandi orang. Kahai selalu tujuh usahakan tawar rampas ini jadi
Keenya tokko fakkaatu booda inni musen irra hojje jedhee qanuun silaa keekate waaqayyoota deebi'ee jechuudha. Waan ufiitiitu waan hambaa gaariillee yoo ta'e hamtuullee yoo taate waan ufiitiitu irra gaariidha jechuuf hin ta'a. Kaniifuu jechi waaqeffannaan amantiin harka waaqeffataan irra gargaaruun durii jedhamu yaadannoo warra Oromoo sun durditti immoo siyaasa keenya kanaa kaatee dhuftee durii jirtii gaafa Oromoodha akkuma Arabni gaafa mooyyuu jedhee wadaa jedhee hunda isaanii yaadatee Ibrahim fa'a. Ibrahim gaasuma arabaa qabduun bakka Oromooti bara. Oromtichi ilmaan irraa hongalee namni maqaa isaa qabu dhaban. Nu barsiisaniif wa'alaa aalihi wasaabihi ajma'iin hogguu jedhu. Waa namaatti odoo hin jiin waan biyya balleesse yoo tuqallee waan biyya balleesse maal wani uturraa baddee naan ja'an waan biyya balleesse san yoo tuqe waan namaa tuqe waan biyya balleesse san hin tuqe mitiile wayyaanii qabdi waan biyya balleesse gaariillee taatu qabdiinillee waan namaa tuqee namtichi yoo jiraatanii dhiitaa. Saniifuu uummanni Oromootis dhalateetuma durirraa jalqabee jiraataa turee jettu walirraa horamaatu jireenya mataa isii heetti aadaa isii ittiin bulaatu turanii jechuu isaanii. Samunda loon turaabatte bara gabaabaadha abbaa sadii egaa isin turaabatte eenyufaa balleessere beekama mana isaanii galma uummanni Oromootu qabu garam kute jara hamaa dhufee mana isaanii diigee ofii ijaarrateenii jechuudha. Morma dheeruu san diiggatanii qaqalli mana lama ijaarratan. Uummata Oromoo akkuma jirutti uummanni Oromoo Afrikaan kun baay'eeffataa jechuudha. Aadaan alaatti murteetu mana lama gootee moggaa takka kiristaana gootee moggaa takka muslima gootee warri muslima ta'e galma warra Oromoo diigee bakkiitti ijaarratee jechuudha. Warri kiristaana ta'e hoo galmuma abbaa Oromoo duuganiitti deema kiristaana ijaarratanii jechuudha. Ummata Oromoo duraa mana duuganidha. Eessatti wal arga. Eessatti rooba deessa mana isaaniitti garuu mudatee jire. Manni namaa keessa gaafachuu taa'aare. Hin ta'u. Manni namaa keessa gaafachuu ta'u. Amallee ni taa'aare. Ammaa hin ta'u. Saniini manatti turaa diigamee uummanni Oromoo alaa manatti diigamee mana namaatti galanii kaan kiristaana jedhamee kaan muslima jedhamee ummata Oromoo warra maqaa ifii qabu warra aadaa ifii qabu ta aadaan isaanii ummata addunyaatiif illee taatu akka amma gidduu lafaa kana mudatne kana mudanii jechuu jaratan saniini manni turaa badee jechuu ummata Oromoo har'a waaqa galanni haa ga'u. Kaalumata naannoo waaqa galanni haa ga'uudhaan saman guddoota kan du'aniitiinis ta'ee qalti ija qabduus dhalattee akkuma jirutti akka duraanii raayis mootummaallee akka duraanii sanii miti waan ta'eef akka amma jiru kanatti milkii argittu tana argannee jechuudha. Saniifuu ani mootummaa galallee galatoonfachaatuma. Saniifuu
Amaleen magaalatoo uffachaan mootummaan kaduraanii sanirraa adda waan taateef nu hayyamuun hayyama isii gubbaarraa haga federaalarraa ta'ee haga gandaatti hayyamni mootummaallee nu kenname manni dhiigni ijaarame mana biyyaatti wal qixxaatee mul'ataa jechuu amma. Sadeen kuni wal gaheetti amantii hedduu sallattiseeti waaqeffannaa fi musliimaa fi kiristaana ta'ee jechuu amma. Muummichi ministeeraa ta'e dubbate dhageenye. Raafuudhaa miti gaafa muummichi ministeeraa dubbate. Hojii ministeerri keenya dubbate bakkaan gahuu qophee moo qophee miti. Akkasumaalee wanni namtu dubbate fooni tokko badde. Tortuu nama uummachiisaale waan matti gammadan itti qabudha. Silaa otoo waan itti gammadan ta'uu baattee aduun waan ta'e. Akkatti gurraachabeeti ani haarama fakkaatu kun ittiinaan kun akkuma jira jeetiin ani fiiguudha adda kun jira gaafiidhaan gurraacha ani ittiinaan kun eessaa dhufe jedhan gaafuma martiisa keenya diigan dhiiroo nullee furjinna dhuguma san nuti diimeeffatinnaa jarri saniifuu akkati yoo qoqqoodanii waan dhagahan jechuufi mataa gubbaan dhawaame kanaafuu waaqeffataa ta'uu iftahuudha jedha iftahuu jechuudha mee namni iftahe mana namaatii maa godhate iftamnee mana namaa gallee miile iftahuu jechuun hojii qabdi abbaan fedhe saba fedhees tahee nagaliin du'uu dhigaammanni oromoo iftahii jedhamuun tumaa'u iftahii jedhan qabiilee dhiifmadayda afetees tahee iftahii jedhan nagalii yoo jette mordiin sukkaati mookam yoo iftahii jette hoo morditu iftahii bakkatti maintee morman hin qabu akkasitti iftahii jedhu iftahii dheera ummaatii miire dheera ummaati waaqeffataa waaqa isaa akkana ilaalaa waaqeffataa waaqa isaa tokko ta'eetuma laalaa jira gubiratu waaqa isaa ogaa laalu gara biraan qabu waaqeffataa waaqa isaa ifuufuu biratti laalaa jechuun gara biraa fageessu isa uumee isa bira biraa miire waaqeffataa waaqa isaa ifuma biratti waaqa na uume jedhee beekaa jedhe kana dafee qaxeenyu qaqqabee laalu waanni waaquma waa hedduu ga'uma waaqeffataan dhala namaati kan inni sirriitti qaqqabee laalu eega if ta'e waaqa haamile yoo waan ta'e hoo abbaa qabeenyaatti namni ifu ta'in tokkoma nama madaskaanaa jira tokkoma nama jiitaa jira yeroo lamaan kana maaltu waliin fidare yoo mana sanii yaa'anii walitti dhufan oole akkanaa kana ta'anii tukuroo kootoo ijaarratanii galma ijaarratanii galma waaqeffataa jedhanii oromoo amantiin isii waaqeffannaa maaltu mul'isere galma kanaa jedhe yoo galmi kun jiraachuu baate eessatti yaamama dilli kun akkuma wali qabamanii tuma jeeqaraatu kan gaa tokkuu waggaa meeqa oromoonni numata guyyuma tokko illee utaalee guyyuma tokko dhiichisee galaa miile eessa wali qabamee duuba guyyaa tokko nama da'amee galma gusee fuudhanii ajira waggaa dhufuu walitti fadii miile
Ini curi tu kan ambil dah, amat ada yang tahu dah tu kualit tu pun nama, nama ni sama. Nama korban, wahai kita mana Islam sebagai tinsim, bukan lau bukan walik abadi, macam itu. Mana Islam sebagai bukan. Sampai korban bukan jin ajengan, bukan jin ada. Yo ayat aja mana yang mesti saya lahu injilnya, bukan jin ada. Mereka melihat bukan wanita kamu, wanita kalian jalan lagi. Kamu korban Jumat itu, wanita kalian itu ya asu. Mereka hantam terjaga, namni nama, wah nama sudah curi mandal program tamai. Mereka bukan asing lah, motor banget tigungnya tu, soalnya mereka orang ada. Namun korban tigungnya tu boleh tu, namun mancani kinti, ini nak. Sanibu bani orang goya dan lo warna abba isi, umman isang jarum kita mana buaji jasan, isanin lah balani je, jadan memasamu. Jangan memasang bawan dengin. Sadan taizani di burapi, wasan barani pisamu. Wala alihi wasadihi ajmaina kudam berlati ha, alina ibadah. Wasadihi henna ekano lewayat ke. Mu'minina mu'minat, yorin agayat amanya buaya pun. Muslimina muslimat ini, warna bakas yang kali akan itu. Muslim jatuh lagi enak. Ibrahim itu tangga. Wa Ali Ibrahim ada. Ali Ibrahim wajib wajib. Beda isani. Wajib jole isani. Wa ahli baitnya walim bumi. Warna kalmat isani walim kapal ini. Isulah kalmat apa ni? Korban tidak mesti walim kapal. Wabati sealama. Amri juga satu agama ayat itu. Aku mahu berberat jalan itu halan dari muda muda tu. Korban aku ya kita sadari. Amri juga sadi. Jadi amri itu Wajib awam yakuni jauh manior bodoh kabulit. Buya malta, buya tu ujani kabaniyat isan. Maka itu tu bulan jadi terkenyau. Buya malta awam buya kami, buya tu buya kami mesti adalah. Buya awam dia tu isa. Otun, walau dalam ini mungkin jadi. Macam mana dia angkat itu? Ada suatu lihat. Semua dalam dia bukti. Jadi dia mana ini dah? Gari-gari lah, bukannya gari-gari monikal apa? Apa ni dia pun baca kan namanya cara, nama cara dia pun baca. Dia pun yang dia sahaja. Dia pun lebat, dia nama orang dia pun baca. Dia berkata, ini akasi hanifu, wat ifatan, wat asal lale, alam nama lale, jiwa jiwa lale, aku mawali galat tu akan nama dia de, wan yo dubat nama fakir ni, wan yo dubat. Nama fakir ni abad itu aku wali galatu. Mereka titi nama gala nama garam paya. Haso manuni tu majekan. Tuan itu bukan. Lejiu baik jauh kabunam titi. Mereka pani jauh kabuta. Oga so mana umri sa kaso manu ita ebdari.
soomana ta'anii hawwaanni musliimaa gaba'aa tureessan isa naafaa isa bal'aa qalbii danda'iniif kan murtaa'ee jechuudha. Barruu isaanii irra jiraa jechuudha. Amantii fudhatu. Jechuun barnootaan immoo barnoota fakkaata. Barnootaan akka sanitti gaaffiin tuffii keessa nama duraa seenuti. Waan duraan qabnu irratti wal geenyee jechuudha. Amantiis duraanuma qabnaa jechuudha.